السلام عليكم ورحمة الله هارتي ماكسنيو بروبي مالكني وزدرو كان قدام ويا بريتي ويا مالكني بي اترابه كينيا لي كوما إبا أتشيك أبا يوكين كوما سجل تامي وين أتشيك أبا كوما أرجع تانو مالكني كان نبه بري إجا نموني غارين بربافتني غارين مو بعد بكرة يعني برين بولا جتشولا نجانكو كان جلاف كبجا باكو مجرتان التيسن هاجو نموني ريف أفتن يوتيوبي ريو شافتي نموني ما كتان يوتيوبي كان الرا برنوتا فاتو جرا برنوتا أبي فاتو جرا بنا من مركته والغرغارو تفجرا أكاتا بيجي على لك وتفاتجرا ارتفاع برفما أكاتا تقرأ له برفما وين تكتي له ومهنتا والقبي ومهنو جدان يعني كان أفوجي زي سنتنو لايك قداتي ماتين هاران سبسكرايب قدا يوتيوبي كي شير يوتيوبي كي سبسكرايب قدا داتي شير قدا لايك قد إكمت ماما يكون مين ماما قد لايك قد أيوة قد ما صارت ماما الفجر دمي فيديو دو ولا لون قالت ماشي سيارجاني رانله چل مجلا لا turte kasile bagala ay gote yargira galatome kanafu malaqni guyya borit kaninni wasdiro wadame yukin gara account itinu sedo bi iznillahi taala tari amma mo era debi wonni jina garsisu duran dursa namota linkin isindide namota malaqa hin kaffalle tun kaffalin senani era hiddu san indi dara malakata himbeku namonni mogari ni mo kaffale ke ena sen isudide jede kana isini sirresa namotan kaffalin tari kaffalu rabbina natti fakkata sun Allahu alam dhaabbanni kun wayyaa haadhaaf abbaa kiyyaa miti keessa jiru dhaabbatuma akkuma keessanitti galee ilaaluufan ani immoo yoon booda tarii maallaqa guddaa irraa fayyadame tu hawaasni kun irraa fayyadamee jiraataa jedha hin gaabbu jedheetan itti singalche malee dhaabbata an hundeesse miti wanni isin galuu qabu anaa miti kan hundeesse ani immoo tartiiba isaa isin dura namoota tokko tokko dura waan hin beekuuf jechan hamman beeku irraa isinii qoode tarii yoon maallaqa irraa argadhee jennaan isin diqqaa dhabdanii أنا أميت كان كفلو سلس أنا راه هنجتو كورا كيسني كورا هنجتو أنت إيجناني نيجي اسم أفيني كان أفكرت إن أبتنا الأفتنون فيد نموني ريد أفتنو كان أبتنا كان أقولو فيتن أبني كوني لينكي إسا ديبكريشني جلا كومنتي جلا ديبكريشني يجون بريفهم وقت تنينان gadi garagalena linki suutu maalatani linki app chaasanii dandeessani sadabalataan moo telegiraama jala seentanii argachuu dandeessani hinjarjarena sana qof dhaggeeffadhaafta Alessa video TikTok irratti waraabee waa'ee dhiifama naa godhaati waa'ee Kuwait wayii namoonni Kuwaitiin dhaquu barbaadan hojiidhaaf dhaqanii jijjiiruma barbaadan dhiiraaf dhalaa jedheen dhiiraaf dhalaa jedhee ka'eetan dhiiraaf dhalaa jedhee ka'eetan Kuwaitoon baramne maal cinqamtan hin jedheen amma kana namni san dhiiraaf dhalaa jedhee qofa fudhatanii dhufanii bilbilaan maali namoonni hedduun Kuwaitii dhaquudhaaf cinqee qaban Kuwaitiin immoo banamne dammoo irratti walii galamuu hin dandeenye kanaafuu namni hedduun viidiyoon dhaggeeffatu viidiyoo daqiiqaa shanii miti jechuudha viidiyoo daqiiqaa muraasaa yoo dhaggeeffachuu danda'u sekondii daqiiqaa tokko lakkaa'amte TikTok irratti hojjetamu daqiiqaa tokko isiinuma yoo dhaggeeffachuu hin danda'an kanaaf isinis dhaggeeffachuu maa dadhabdani tayyib amma linkii qabadhee seenee isin agarsiisan amma fakkeenyaaf telegiraama irra seenetan namoota hedduutu linkii na didee tan amma telegiraama irra hoggan seenee linkuun wayii barbaadesan qabadhee seena amma fakkeenyaaf akkasinii galuufanii gaalaan bismillaahi rahmaani rahiim godhaa linkiin barbaadadhee dhufame ilaa akkuma argaa jirtan linkii kanaan hin seena sirriitti caqasaa namoota hedduutu iyyee nuu seenuu dideettani Linkan sini akan tena video ramai ti hara yon banachuu barbaade amma fakkeenyaaf hara asirratti lakkoofsa guuttani lakkoofsa masa dhengiddatti guuttani sini galee ramti namoonni keenya paaswordiidhaan lammaffaa deebi'anii loogiin qoonni wayitti seenuu hin beekanu irreedduu isaan deebi'anii nama gaafatani kanaafuu isa lammataa kanatti immoo ammas immoo isa lammataa kanatti paaswordii isa kana lakkoofsa isa kanatti paaswordii mataa keessanii tokko lama sadii afur shan ja'a hojjettanis rakkoon qabu asittis tokko lama sadii isuma asitti guuttani baay'ee gizee seentanii ifama gizee seentanii ammoo gizee isatti guuttanii seentanii kuno kooditti jarri isinii kennan kana isii kanatti naqxanii amma lammaffataatti naqxanii notifiikeeshinii kana kalas achumaan rejistarii kana gootanii ichumaan seena warri immoo gizee immoo lammaffata deebitanii seentanuuf warri amma seenuu barbaadan immoo warri duraan qabdanu jechuudha. Kuno loogiin isheettu kan jirti miti loogiin godhattanii baay'ee gizee loogiin godhattanii paaswordii keessan beektanii lakkoofsa keessan beektanii miti sila seefii gochuu baattan yoo mataa keessatti beektanii jiraatanii kuno bakkuma lakkoofsa jedhu kana gaxxuttanii kuno gama jaleetti laasirratti isinii baasa kuno gara bakka paaswordii jedhu kana fakkeenyaaf naa rukuu ta'an googilii jala nageessaana ankoo waan jiruuf jecha select password jedha. Tayyib isii lammataa kanaan dhaha
ashaaraa kiyyan itti gashaa dhaqee fudhateera jechuudha. Amma dhaqee laa kunoo laa amma fakkeenyaaf laa kunoo dhiifama gaashi. Baay'ee yoo inni akkaatti isin didee amma na didee kiyya yoo inni akkaatti didee baal gootanii amma lakkoofsa itti naqa. Eesh. Ayyee paaswordii kiyya itti naqa ammaan. Isuma itti fayyadamaa jiru jechuudha. Yoo amma itti naqeera miti yan loogii isheetu kanan tuqa. Yoo dhaabbatuma kiyya isa duraan naa deebi'ee kun oola. Isuma duraan naa deebi'ee ergaala. Bilbila nama biraa irrattis haa ta'u biyya alaa teessanii biyya fete teessanii hojjechuu dandeessan. Biyya Ameerikaa maantiin biyya fete teessanii hojjechuu dandeessan. Amma kuni lakkoofsa nama biraa irratti seenuu nan danda'a. Maal lakkoofsa kiyyaa fi paaswordii makiyyaan hin seena. Bilbila abbaa fedhe irratti biyya asii taa'ee biyya alaatti ergee achitti viidiyoo kiyyaa naa sirreessaa naa ilaalaa. Yaani qaniin biizii ta'ee ijoolletti ergadhee paaswordii kiyyaa lakkoofsa kiyyaa viidiyoo kiyyaa naa hojjedhaa jedheetan isa 40 namaa kennamu jechuudha. Isa bakka taaksiin 40 namaa kennan guyyaatti. Isa warra VIP3 jedha laan warra VIP3 warra 15,000 kaffalaan ta'e warri kamiyyuu jechuudha. Baay'inaan kan galaa jiru ijoollee harargeetu kutannoof murannoo qaban. Ijoollee harargeen beeka baay'inaan kan natti dawwalanu kan yookiin wanta tokko dawwalnaa sirreessi anu. Iddeen biraa gaafii baay'isanii shakkii baay'isanis kanaaf warri shakkitan warra waan shakkan irraa goruu gooma jiru waan ta'inaan erga shakkitanii ittiin galinaa. Isin galee namni waan shakkitan ittiin galinaa. Kanaafuu akkaatti loogii in gootanii seentan inni jalqabni dabalataa immoo namni keenya ammoo soolni doggoraa jiru. Amma fakkeenyaaf hoomii kanarra yoo dhufee bakka riichaarjii kana yoo galee kunoo akkaawuntiin jira asirraa. Akkaawuntii jiraatti gizee gashee ka'ee kunoo ID asirratti guuttanii tiraansfarii bakka kanatti ID birrii sana guuttanii asitti birrii keessan guuttanii isa gadi taanu iskiriinshaatiidha. Bakka digitaalitti gochuu qofa. Achumaan kuta. Achumaan maallaqni jala qaqqaba. Sana booda iskiriinshaatii keessan galeera dhaqxanii jooyin gochuu qofa. VIP3, VIP2, VIP hanga feetan jechuudha waan akka maallaqatti gashitan jooyin gochuu qofa. Jooyin jechuun immoo si gadi kana fakkeenyaaf amma VIP 5 birrii 990 yoon jooyin godhe eshi konfarmiin godha maallaqa hawa ta'an gatiin maallaqa achi sana kaffalee hin jirree fi akkeessa galee birrii kaffaluu na barbaada. Era kaffalnaan jedha. Sini galee ramte waan hin kaffallee jechuudha. Kanaafuu warri paaswordiin jaraa hedduun paaswordii dagannee jedhanii hedduun keessan iyyuu. Kanaaf obboleewwan dhaabbaticha kanatti galuu barbaadanis galaa warri galuu hin feenes dhiisaa itoo hin beekin immoo ittiin galinaa beektan malee immoo ittiin seeninaa maallaqa keessanii hin kaffalinaa isin galeera miti. Kanaaf obboleewwan kiyyaa kana fakkaata dhaabbatichi borii inshallah ani yoo in jarri maallaqa naa gadhiisan maallaqa achumaan fide yoo malkamis inshallah viidiyoo jooraa na maallaqa qabanne yoo dhabes yoo bornaa kamisa borii galle jima ka guyyaa roobi gallakkisuu didan hin gallakkifne jedheen sitti maa warri gallakkisan immoo gallakkisaniiru. Dhedheera jedhetan maallaquma qabadhee dhufa. Kana fakkaata chaanaalii kiyya namoonni amma seentan subscribe godhaa viidiyoo kiyya la share godhaa baay'een isin jaalladha. Kana hanga isa ijoolleen meeqa biraa bahan ati teessee hanga waan dhaggeeffatameti galatoomi ulfaadhu baay'een isin jaalladha sillee galatoomi.